qissa jara lamman kana gabaabsitanii sentimee xumuraansa. Imam Bukhari Abu Hanifa dura kaafnu Abu Hanifaan abbaan isaaniis naggaadeedha. Naggaadee ta'anii Ali ibn Abi Talibin jaallatu isa jala deemaa turan. Abbaan Abu Hanifa jechuudha. Sahaba arganii taabi'iidha. Abu Hanifaan karaaruma sadara deebanii naggaadee biizinasmaanii cimaadha. Ilmii qara'anii qaraasisu. Barataa isaanii keessaa tokko Abu Yusuf jedhamee kan beekamu booda mazhaba Hanafi kan babal'isan jechuudha. Abu Yusuf kun ijoollummaadhaan eenyuun biratti qara'a? Abu Hanifaa biratti qara'a. Otuma takka qara'aaru abbaan Abu Yusuf kun dhufe kai jedhee ari'ee maal godheeni qiraati irraa baase. Booda guyyaa muraasa booda gaafa Abu Hanifaa ilaalama mucaan hin jiru. Mucaan xiqqaan sun eessa deemennaan abbaatu dhowweedhani waamani abba maaf dhowwite qiraatennaan ati teessee masjida qiraatii qaraasifta suuqii kan keenamme achi daldalaa jedhu. Mucaan kan koo yoo fiiggate malee waan argatu jedhu. Gahee gabaa keessa waa hojjetatu malee waan argatu. Ati immoo teessee qaraasiftu achi suuqii qabda nama si daldalaaraa jedhu. Achumaan Abu Hanifaan guyyaan kun mucaan kun guyyaatti fiiggee dalagatee hammam argataa jedhanii gaafatanii. Hammanan argata jennaan waan inni argatu guyyaa guyyaadhaan anatu kafalaa dhiisiin taa'ee haa qara'u jedhan. Abbaan ni kafaltaa jedha maallaqni kun egaa itti dhagahamennaan booda maal jedhan Abu Hanifaani ilmi kee kun bakka guddaa gahaa gara fuulduraa jedhan warra umaraa kulafoota duukaa nama taa'ee nyaata nyaatu waltajjii jiraatti nama hirmaatu argamu jennaan abbaan hin liqimfamneef ni kafaltu taa'i qara'ee jedhanii biraa galan. Haala kanaan qara'ee Abu Yusuf namni Abu Hanifaa aalee mazhaba isaanii babal'isee Abu Yusuf gaafa Khalifa Harun Rashid filatamu qaadii qudaatu godhamee filatame. Eenyu? Abu Yusuf akka fitin ministeera jechuudha ministeera ammaa. Qaadii biyya keessa jiru hundarratti hoogganaa ta'ee filatame. Filatamuu isaatii wal qabee masaraa keessatti maaltu nyaanni qophaa'e. Nyaanni ummataafis qophaa'e warra amirootaaf immoo nyaanni addaa qophaa'e. Aluma nyaata nyaachuu harka kaasu ijoollummaadhaan wanti itti dhalate sun itti yaadate jennaan kolfe. Maa kolfitaa jennaan guyyaa har'aa kana Abu Hanifaan ija sammuu isaatiin dursee ilaalee ture jedhu. Bakka kana nan gaha abbaa kootti himi abbaan koo garuu hin liqimfamneef ture jedhu. Har'a Rabbiin bakka sana nan ga'e kunoo isin duukaa ta'e nyaata kanatti argame jedhu. Maaltu akkana godhanaan Abu Hanifaan nama mileenara turanii qabeenya qabu. Imam Bukhari funnaan Bukhariin akkamumatti hadiisa kana hunda keessa deemanii hadiisa kuma dhibba meeqa qara'anii maal jedhanii haffazanii sahiha baasan maal naan nama biizinasa jabaa turan. Waan maatirraa aalan yeroon qabanu nama biizinasa danda'utti kennanii bu'aa waliin qoddataa turan. Achi galiin dhufa isaan mashguula hadiisa irratti diinii barachuu irratti. Al tokko maaltu argame diinaara saantima warqee 20,000 qophaa meeshaatti qabatanii markabaan deemaa turan. Eenyu? Imaamu Bukhariin. Gaafa deemanuu beekamaadha kaa isaan ilmiidhaan. Muslimuma keessa namoonni achi barbaariin hin dhabamnu qaba. Tokko markaba irratti waliin bahee Imam Bukhari salaamu alaikum nagaadhaa jirtu garam deemaa jirtu jennaan magaalaa kanan deemaara. Maaliif jennaan waa bituudhaaf. Maal bittu akkan? Maallaqa meeqaan bittu? Diinaara 20,000. Diinaara jechuun maallaqa warqee jechuudha. 20,000 achumaan namichi kun dhaabbate akkamittan 20,000 kan harkaa fudhaa yaaduu jalqabe. Muslima akkamittan harkaa fudhaa. Yaadni wayii dhufee fi irraa achi fagaatee namicha markaba oofuutti dhiyaatee maal jedha? Diinaara 20,000 na jalaa badee jedhe. Nama markabarra jiru kana hunda naa sakattaa. Harkatti qabamnaan gooti jechuudha. Achumaan shufeeriin markabaa dhufee nama nu duuka deemaa jiru keessaa tokko diinaarri 20,000 jalaa badee hunda keessanuu sakatta'uuf deemaarraa jedhe.
غافا إمام بخاري نرجنو نميجة سلا إسان التمنزنا قالف دبين نمون دي سكت أمي إمام بخاري دي سكت أمني ما لقني نرجمني نميجي نرجت دجدي أبدي قلت تي نوفي نبمي أشومان بقى مالك كي نرجعني وما قلت شندني جدي شوفيرين وجت دينو نميجم تكون مو جبين يسا مال جدي دوفي إمام بخاري نما عالم قداكنا نما حديث ميكا دبت نسبدا جدي ثاني تدوفي دي نسبدا جنة نسبني جرو مال كيس الأكسيتي أنا كده مال جدني إمام بخاري أني جدني حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحيحة ضعيف الدباسوف أمريكو غوتو مكاكون إجتا ترير أدو كبين يكون نركتك أبامي يوبيجة تشكمان تاجنا كوتي كبين يغرو أركا كوتي أمة فندرتك أبامي سكتام حقيقتي كبين يكان ينوتي أمي كبان كبان سكتامين أركتي أرغوان أرغوفي يوبيجة إمام بخاري كان كبين يركتك أبامي حتي يدامي يوبيجة كوتي جدي فالمولي شكي كسن غلاي أن أمريكو غوتو حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحيحة ضعيفة الدباسو فنقاكو إيقتا تري إيسا قوتن إنان أتسمى لك كنم فرأتو إنياتو أنيس إنياتو بحرات النقية كتني ديناركم دقدما إمام بخارين بحرات النقية مالي في قافة جتنو أكنماتو تتني كوتي جنة قبصوفني تشهيدتانا متي مرقام بر قروسان صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدباسو داف قبصو عمري غوتو مقاو في اگچودا godhan sana tarkatti badara san badurra mallaqni kun badu wayya jed warra kanatu dini kana kan sadaqa kenne kan darasa barsise kan kana gode dinin hala kana no baraka qabe male warri miskina wama hin qabne ma ututa isla dinin bade qabeenyi dhufuun akkuma kanatti immoo qabeenyi kaayyoo malee namatti dhuftus faayidaan qabdu kaayyoon immoo qabeenyaan hin deeggaramnes faayidaan qabu kaayyoo barbaadan qabadhaa yoo maallaqaan hin deeggarre kaayyoo keessan eessayyuu hin gahu maallaqa immoo qabaattanii maaliif maallaqa kan akka horattanii kaayyoon ittiin waan kana horattanii yoo sahiyyaa ta'e hin argamne yookaan yoommoo hin jiraanne kasuma sunis badina lamman kun wal bira deemuu qaba jechuudha akkana muslima tokkotti nu hor eenyunni muslima hojiin nuuf karaa godhame hojii bareechinee hojjechuun nuuf karaa godhame waa hundaan caallee argamuun nuuf karaa godhame rabbiin maal jedha tabaaraka allazii biyadihi almulku wa huwa ala كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة مالف ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن حسن اللي أحسن الرجال هجي بريدا إنه أكا وجهته أدبا سودا دوتف جريني كناف ميجد أكا مسلمات نما هنده هجي چالو هجنة أكا مولن بربادم harra caalaa kan jenne kan irra caalu bollufnaan atis irra kan caalu fiduudhaaf yeroo hundumaa qabsoodhaan yeroo hundumaa caaltee argamuudhaaf deemama gaafa hojii hojjettanu hojii kamuu itqaanaan dalagaa bareechuudhaan dalagaa yoollee gorraatanu jibicha haa ta'u holaa haa ta'u ndaaqoo haa ta'u maal sanallee fa'aasinu bareechaa kunillee kallattiin hundinuu hojii gaarii nurraa eegama malee مسلمة دبا مسلمة غفلة وجي كان إنجالن الربا كان بايس سبب ذكريتين سبب ماليتين ديني رتواني سرائكم أمة فندريت دبا ثانان فتنانا وقاهد أبي جابان دمين توري باتي فلبانا وقاهد وانا جايبا نقول نمين
ummanni Jaappaan ummata hojii jaallatu. Ummana waa hundayyuu aadaa jaraatiin itqaanaan dalagu bareechee waa hunda dalaga. Masjida keessatti jam'iyyaa tokko namni hoogganu masjida kan hoogganu maal naan jedhe maal inni chaalenjiin isin qunnamaaru rakkinni daawaa irratti isin qunnamaaru maalii jedheetan gaafadhe. Gaafannaan waan ajaa'ibaa naa hime. Akkuma beektu naan jedhe ummanni Jaappaan konkolaatas gaafa dalagu moobaayilas gaafa dalagu maaluu yoo dalagu itqaanaan dalaga. Wanni nama ajaa'ibu karaallee yoo deemanu traffic lightiin yoo diimaan bobaate karaa ganda keessaa maan ta'in konkolaataan hin jiru bar namni sallafamee dhaabbata diimaan boba'eeraa jedhe. Konkolaataan hin jiru karaa konkolaataan illee hin deemne xixiqqoo irratti illee dhaabbatee salfii eeggata. Ijoolleen mana barumsaa gaafa deemtu sarara eeggatte. Gaafa barbaanne bitaadhaan deemna mirgaan deemna nu laalla akka barbaanne deemna miti. Namni alaa dhufe kan beekamu faallaadhaan ala deemu. Nama tokkoon argitanu jara keessa. Karaa irratti waan xiqqoo maastikaan leengatan. Itqaanaan musliimoonni naan jedhu harka 20 warri biyya keessaa harki 80 baay'ina muslimaa keessaa warra Paakistaanii deeme. Bangladesh, Hindi, Malaysia warra deeme. Gaafa nu da'awaa ummata kaan waamnu akhlaaqaan gadi bu'aan muslima. Waa bareechanii tolchuutti gadi bu'aan muslim akka muslimaa ta'uun barbaannu jedhu. Jarri diinii hadha baatanu malee waa hunda itqaanaan nizaamaan warra deemu akka muslimaa ta'uu hin barbaannu jedhanii nutu jara wal qixxaachuu dadhabee jedhe. Islaamni silaa nuuf kenne kun waa bareechanii tolchuun nizaamaan deemuun haala miidhagaadhaan hojjechuun keenya ture. Nu gannee warri kaan kaafatanii sanaan nu caalan. Jireenya kana keessatti addunyaa wal dorgommii keessa jirti. Biyya akka Ameerikaa yoo fudhattan namni hojii 2-3 hojjeta. Sa'a 8 hojii wayii hojjeta, sa'a 8 kan biraa hojii biraa wayii hojjeta, sa'a 16 hojjeta. Keenya 8 mootummaa Ramadellee hojjetu. Facebook ilaalaa oola, bilbila haasaa oola, walgahii irra jiru jedhama, inni dhuunfaanis hin rafa, ka barbaade akkamitti wal dorgomnee irra keenya qaba. Rabbiin waan jiru hunda kenne, sa'aa 24 wal qixanuu kenne, qabeenya biyyi sun qabdu nuu kenne, achiin booda hojjetanii dorgomanii bira qaqqabuun hojii keenya. Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhan biqiltuu tokko dhaabuudhaaf namni yaalaaru otuu biqiltuu sana hin dhaabin yoo qiyaamaan itti qaqqabe hadhaabuu jedhamiti. Maaliif hin dhaabaa siinooti biqiltee bu'aa buuftee waa irra arganne amma qiyaamaan dhaabbata sun nu laalchisu waan dalaguu qabnu dalaguudha. Wala nurraa ajrii sanaan arganna. Akkanatti cimnee harka wal qabanne wal cimsine qonna keessa seenne daldala keessa seenne malee loon horsiisuu qofaan milkaa'uun hin danda'amu. Diinagdeen keenya karaa adda addaatiin yeroo hundumaa Booranaan beela'ee loon dhume hongeen itti seente bokkaan akkas ta'e maaf ta'a? Bokkaadha du'aa kadhachuun bareeda. Kanumaa waliin garuu maa biizinasii hin jiraanne. Maaf karaa biraatiin wanni ittiin jiraatan maa hin jiraanne. Maaf yeroo hundumaa harka namaa ilaalama. Kana harratti yaaduu nurraa eegamu. Biizinasa keessa gallee biizinasa keessa galuu qofa miti magaalaatti baay'inaan galuun nurraa eegama magaalaatti. Magaala namaaf dhiifnee baadiyyaa qofa maa deemnan. Uummanni magaalaa seenee humna qaba. Ijoollee barbaachise mana 2 horadhaa achis asis. Magaalaa yoo seenne faayidaan qabdan. Maaliifan kana jedha? Siyaasni kan jiru magaalaa. Jireenya gaariin kan jiraatu magaalaa. Uummanni baadiyyaa fidee magaalaatti gurgurata waan adda addaa. Biyya addunyaa irratti biyyi qaroomina irra jiru jedhamu magaalaa keessa nama hedduu jiraataa biyya jedhamu. Magaalaa kanan baqatina uummata baadiyyaa jirutti haseenu mana ijaarratu
bizinasa jalqabu ofa danda'u barachuu barbaachisaadha yeroo hundumaa hin dandeenyu miti akkamitti baram umrii keenyaan utuma arginu liistiroorraa ka'anii warra kaan bakka meeqa gahu noo otuma sodaannu mana hidhaatti mucaa tokko maal jedhee ummidinaadhaan kasafamee mana hidhaa gale Qaallitti mana hidhaa keessa nama hedduu waliin dabarsine warra hattuus akkamitti hattuu jedhee tan dhagee gaafadhe al tokko tokko akkamumaan wallahi ajaa'ibuma gurbaan tokko waan naan jedhe nama garatu attention isaa jiru jedhe gaaf tokko naan jedhe warrumti hattuu beekaa maal godhu Finfinnee keessatti kiisii keessan eeggadhaa jedhanii dubbatu kana kan dubbatu warra hattuudha namoonni nu kiisii ofii qabee jira wanni sun achiin booda ala kana boonu bakka inni jiru nutti mul'isee jedhe kiisii kana moo sana moo adda nuu baasee namichi jechuudha achiin booda namicha tokkotu moobaayilii safara keessa manni jiru hundinuu ijaaramee dhume qodaan buufamu dhabame nus maallaqa dhabne saamichatti galle mana hidhaa dhufnee naan jedhe utuma nu arginu qabeenya hedduu nama hedduu dhufee fudhata ijji keenya waa qabachuu waa horachuu waan hin yaanneefi nu abbaan biyyaa nuhi akkasii nama hedduudha Finfinneen keenya Booranni keenya haasaadha kun kaartaa meeqa qabda achi keessa kanuma bakka dubbiin malee qilleensa nutti keenyaan waa tokko sin fayyadu yoo dandeesse qabadhu bakka kan harkatti qabatte malee jamaadhaan kaartaan hin kennamu dhuunfaan nama qabatetu gurgurata abbaa qabeenyaatti ta'a keenya qilleensa irratti nu akkasii jedha harkarra uumaan jiru akkanatti miti dubbiin wajjanni maal jenni akkamitti carraa maaltu jira maalan qabachuu danda'a akkamittan abbaa lafaa ta'a akkamittan abbaa qabeenyaa ta'a akkamittan lafa daldalaa argadha akkamittan lafa qonnaa argadha akkamittan lafatti waa horsiisu argadha tokko keessanii sammuun keessanii waan akkasii yaadu yoo hin jalqabne carraan jiru isinitti mul'atu sammuu namaa kanatu waan itti xiyyeeffate kana irratti sirriitti yaada akkanuma yoo isin waa harkatti galfachuu qabna abbaa qabeenyaa ta'uu qabna carraa maaltu jira jettan yaaduu jalqabdan sammuun keessan carraa jiru isinitti mul'isa asis jira kunis jira yoommoo yaaduun jalqabne waanuma mul'atutu isinitti mul'ata mucaanni mana hidhaa galee sun maal jedhe qodaa anabbuusaa wallaluurra namichi lafa manatti ijaarrate kana anatu sila abbaa manaa kanaa ta'e jedhe yaaduu utuu danda'u namni baadiyyaadhaa dhufee lafa kana mootummaatti iyyannoo galfate marra'amee fi kaartaa baafate mana ijaarrate gaafa inni qodaa buusuu dhufe nuti buusa jedhanii wallalu warri ganda keessa sanatti dhalatan akkana addunyaa irratti kan jiru jechuudha nu akkas jirraan gadi buunee hojii otoo hin tuffatiin barree sadarkaa olaanaatti gahuudhaaf yoo hin deemne hawaasa dudubbeetti hafaa taana ummanni kaanii maali hoosteelii hojjetanii akkan maaf isin hojjenne maallaqan qabnuudha miti maaf dhabdan kanuma dubbiin jechuun deemee jechuun markaza kana rakkannee waggaa miiqadhaaf maaliif dhaabbate warra halal khayriitu akkana halal khayrii simmaan taane maallaqan qabnu maaliif dhabdan deemee gaaffiin rakkina asuma jira jechuudha abbaa ta'uu qabna qabeenya horachuu qabna nutu waan akkanaa kanatti hojjechuu qabna jennee yaaduun baay'ee barbaachisaadha akkamitti abbaa kanaa taanaa kan jedhu kun yoo nu haala kanatti itti yaannee deemnee waa horannee diini keenyaaf ta'an hawaasaaf ta'an yoo bicate carraa hojii uumna biyya keenya misoomsina waan adda addaatti fayyadamna yeroo hunda teenye
harka namaa laallu mootummaan akkana nu mootummaan maal isinii godha mootummaan parsantii hunda rakkina deemu biyya kamittuu mootummaan carraa banaa carraa sanatti fayyadamuuf dhiisuun hojii keessan balbala jinu keessatti balbala cufame bansiistanii itti fayyadamuu abbaan qabeenyaa addunyaa irratti waamee kadalaqee balbala cufame seeran baane baasisiisee seera sanatti fayyadamuudhaaf itti deemu kanatti jirama addunyaa yoo sadarkaa sanatti of danda'uudhaaf hin deemne qilleensa irra dhaabbannee akkasii jedhaa deemnu duwwaa ta'achu harka rabumaan jiru gabaabinaan wanni guddaan immoo hubatamuu qabu sooressa ta'uu barbaaddu moo sooressa fakkaachuu barbaaddu kan adda baasa namni hedduun afaaniin sooressa ta'uun barbaada jedha garuu qalbiin isaa sooressa fakkaachuu barbaaddi malee ta'uun barbaaddu ta'uuf fakkaachuun fagoo walirraa jira nama lama jira abbaan qabeenyaa beekamaa tokko konkolaataa bareedaa qaba moobaayila bareedaa uffata bareedaa uffatee jira namni Ahmadiif Muhammad jedhaman arganiini Ahmad maal jedhe anis akkasaa utuun qabaadhee jedhe Muhammadis akkasaa qabaachuu hawwe garuu maal yaade Muhammad namichi kun akkamitti konkolaataa bareedaa uffata babbareedaa moobaayilii babbareedaa kophee babbareedaa akkamitti bitachuu danda'e jedhee sababa inni waan kanatti hin danda'e yaaduu jalqabe gaafa inni yaadu maaltu hubatee kana hunda akka barbaade bitachuu kan danda'e galii hedduu waan qabuufi galiinsaa hedduu waan ta'eef ni baasaa ni dhumu kun kan ta'eef galiinsaa hedduudha jedha Ahmad immoo sababa namichi kun ittiin kana danda'e dhiisee akkuma isaa ta'uu hawwe Ahmad gaafa maallaqa argatu fiigee shamizii akkasaa bita surree fiigee akkasaa bita moobaayila akkasaa bita kiisiin duwwaa dhalame Muhammad immoo namichi kun maaf kana danda'e jedhee galii hedduu waan qabuufi kan jedhu irra gahe anis akkasaa galii hedduu qabaachuun qaba jedhee sababa galii ittiin argatu madda galii ittiin baay'ifatu kana irratti hojjechuu jalqabe eega madda galii baay'ifatee booda konkolaataa akkasaa lafa akkasaa mana akkasaa moobaayila akkasaa maalin inni dura isa fakkaachuu barbaade kiisiin duwwaadha garuu Ahmad Muhammadu akkasaa ta'uu barbaade sababa sana guuttatee wal qixxata jechuudha qabeenya irratti sakkan har'a rakkadheen yeroo muraasa of qabee kana argadhaa jedhanii of qabanii bakka guddaa gahuu ni danda'a kana keessatti maal inni har'a maallaqaa kiisii koo jiru of qabu wayyamoo maaltu na cinqee innooti kan borii rabbuma beeka har'a waanumatti barbaadutti bashannanee maal godheen fixaa asirra jirti garaagarummaan